Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa News Network oduu har'aa qabadhee kan isiniif dhiyaadhe ana meetii ayyaanooti dursa hangafoota oduu. Aangoo sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatti qabatee kan jiru Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el dhumaatii guyyaa dheengaddaa magaalaa Ambootti raawwatame ilaalchisee injifannoon kan goota raayyaa ittisa biyyaati jechuun dhiiga ilmaan Oromoo irratti qoosee jira. Gaba biraatiin OPDO'n biyya keessaa fi biyya alaa uummanni Oromoo qabsoo sirrii akka hin gaggeeffamne taasisaa jiru. Boonaa Alii waan qopheeffate qaba. Ajjecha suukanneessaa waraanni wayyaanee magaalaa Ambootti ilmaan Oromoo irratti raawwate ilaalchisee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el aangoo sadarkaa itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera teknoolojii fi odeeffannoo Itoophiyaa qabatee jiru maxxansa feesbuuka isaa irratti guyyaa kaleessaa maxxanseen akka waan injifannoo raayyaa waraana isaaniitiin argametti faarsuudhaan dubbatee jira. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kan jedhamu kun dhalataa ilma Tigraay naannoo magaalaa Adwaa yommuu ta'u namoota sirna wayyaanee TPLF keessatti bakka guddaa qabaachaa turedha. Bara mootummaa dargii kuffisuuf deemaa turan wayyaanonni Dabratsiyoon Gabramikaa'el kana gara biyya Xaaliyaan erguudhaan barnoota akkaataa sagalee reediyoo ittiin hatuu fi ittiin ukkaamsuun danda'amu nama baratedha. Namni kun yeroo ammaa kana tuffii mootummaa wayyaanee uummata Oromootiif qabdu gara maxxansa fuula feesbuukii isaatiin ifatti mul'isee jira. Dhiiga ilmaan Oromoo humna waraana wayyaaneetiin guyyaa dheengaddaa magaalaa Ambootti dhangala'e kana aangawaan mootummaa wayyaanee kun injifannoon kan gootowwan raayyaa ittisa biyya keenyaati jechuun dhiiga ilmaan Oromoo irratti dhaadatee jira. Mootummaa ilmaan Tigraay afaan qawweetiin uummata Oromoo lafaa fi qabeenya isaa irratti ajjeesaa jiran kana faarsuudhaan guutuu uummata Oromoo irratti qoosee jira. Namtichi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el jedhamu kun maxxansa isaa kana keessatti mootummaan namoota raayyaan ittisa biyyaa rasaasa itti roobsee gate sana gumaa isaanii kafaluudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbatee jira. Gochi aangawaan wayyaanee kun toora feesbuukii isaa irratti maxxanse kun tuffii walumaa galatti mootummaa wayyaanee uummata Oromoof qabu ifatti kan mul'isedha. Gama biraatiin aangawoonni wayyaanee OPDO'n biyya keessaa fi biyya alaa qabsoo sirrii uummanni Oromoo taasisaa jiran kana sirrii akka hin taanetti dubbachaa jiran. Kanaaf tuffii qaban daran mul'isuudhaaf basaastota dhalootaan ilmaan Tigraay ta'an meeshaa waraanaa wajjin Oromiyaa keessatti bobbaasanii jiru. OPDO'n gama isaaniitiin osoo dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii tola dhangala'aa jiru mootummaa keenya jechuun wayyaanee dhaadheessaa jiru. Gara biraatiin immoo OPDO'n sirna mootummaa wayyaaneetiif sagada jilbaan bu'aa osoo jiranuu gootowwan ilmaan Oromoo qabsoo sirrii akka hin taasifne afaan mi'eeffatanii gowwoomsaa jiru. Uummanni Oromoo dheebuu bilisummaa isaatiif jecha qabsoo mirga abbaa biyyummaa taasisaa jiran keessatti OPDO biyya keessaa fi biyya alaa faarsuunii fi harka isaanii rukutuun akkasumas hamilee isaanii eeguun galma mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa bira gahuun yoomiyyuu kan hin danda'amne tahuu fi qabsoo sirrii jalqabame itti fufuun qofti akka barbaachisu beekuu qabna jechuun sabboontonni ilmaan Oromoo dubbatanii jiru. Tooftaan wayyaaneen qabeenyummaa Oromoo saamuudhaan karaa seeraan ala ta'een Oromiyaa keessa daddabarsaa jiran akkuma itti fufeetti jira. Halkan dukkana da'oo godhachuudhaan konkolaataawwan wal harkisan afuriin magaalaa Naqamtee keessa socho'aa turanii jiru. Dabalata oduu kanaaf Obsaa Jamaal. Tooftaan wayyaaneen qabeenya Oromoo saamuudhaan karaa seeraan ala ta'een Oromiyaa keessa daddabarsaa jirtu akkuma itti fufeetti jira. Halkan dukkana da'oo godhachuudhaan konkolaataawwan wal harkisan afuriin magaalaa Naqamtee keessa socho'aa turanii jiru. Mootummaan wayyaanee sirna bulchiinsa isaa keessatti sochii qabsoo abbaa biyyummaa uummanni Oromoo taasisaa jiruun abdii kutannaa keessa seenuu isaa ofirratti beeksisee jira. Qabeenya uummata Oromoo karaa seeraan ala ta'een durii jalqabee osuma saamaa turee jiru. Saamichi torbee kana keessa mul'achaa jiru daran hammaatee jira. Qabeenya uummata Oromoo afaan qawweetiin saamurratti bobbahuun isaanii kun kufaatii sirna bulchiinsa isaanii mudachaa jiru waan beekan fakkaatu. Wallagga magaalaa Naqamtee keessatti halgadda dukkana dahoo godhachuudhaan konkolaattonni fe'inaan guutaman waraana wayyaanetiin dabaalamanii afuriin deemaa turan.
ganama bariis konkolaataawwan wal harkisan baay'een isaanii waraana mootummaa meeshaa lolaa qabataniin eeggamuudhaan deemaa akka turan gabaasni qeerroo naannichaa ni addeessa. Saamicha amma wayyaaniin gaggeessaa jirtu kun sukkara qofa osoo hin taane qabeenya Oromiyaa kanneen akka bunaa fi albuudaalee garaagaraa ta'uun isaa beekamee jira. Saamicha haala kanaan itti fufee deemaa jiru kun booddee maallaqa abbootii qabeenya Oromoodhaa yeroo dhihoo baankii garaagaraa keessa jiru saamuu akka hin oolle sabboontonni ilmaan Oromoodhaa dubbii kana qeeqan hordofaa jiran dubbatanii jiru. Akka gabaasa qeerroo kanarraa hubachuun danda'ametti mootummaan wayyaanee qabeenya uummata Oromoo afaan qawweetiin fayyadamuudhaan yeroo kufaatii isaanii hafte kana keessatti dhimmoota sirna bulchiinsa isaanii biroo irraa abdii kutachuudhaan qabeenya saamuu qofarratti xiyyeeffatanii jiru. Qaamonni hawaasa kamiiyyuu sochii saamicha isaanii gaggeessaa jiran kana dura dhaabbatan afaan qawwee malee deebiin akka hin jirre ragaan gocha suukanneessaa guyyaa dheengaddaa uummata Oromoo Gudarii fi Aamboo irratti raawwatamedha. Uummanni Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi qabeenya isarratti abbaa ta'uu isaa mirkaneeffachuudhaaf qabsoo isaa finiinsuu akka qabu qeerroon dhaamsa dabarfatanii jiru. Oromiyaa News Networkiif ana Obsaa Jamaali. Ajjechaa gara jabeenya uummata keenya Amboo mootummaa nama nyaataa wayyaaniitiin raawwatame ilaalchisee barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti hiriira ba'uudhaan balaaleffachaa jiru. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu mormii cimaa taasisanii jiru. Dabalata oduu kanaaf Kiyyaa Mahamad. Ajjechaa gara jabeenyaa uummata keenya Amboo irratti mootummaa nama nyaataa gartuu Tigraayin hoogganamuun raawwatame ilaalchisee barattoonni mooraalee yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran naannoo jiranitti hiriira ba'uudhaan balaaleffachaa jiru. Akka oduun Oromiyaa keessaa ONN geessee ibsitutti keessattuu barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu, Finfinnee, Haroomayaa fi Amboo dhaabii barnoonni bilisummaa booda wabii jireenyaa osoo hin qabaanne barachuun hin danda'amu. Hooggantoonni OPDO kan biyya keessaa fi biyya alaa ammeessu jiru. Warri karaa cufuun sirrii miti cal jedhaa ciisaa dhumu jedhu. Ammaaliif cal jedhan kan jedhuu fi kan biroolee akka gaaffiitti kaasaniiru. Bifa waliigalaatti uummanni keenya soba ergamtoonni wayyaanee OPDO'n biyya keessaa fi biyya alaa oofan dhaggeeffachuu dhiisee qabsoo abbaa biyyummaa foofaa jiru akka itti fufan sabboontotni heeraniiru. Oduu Oromiyaa News Networkiif ana Kiyyaa Muhammad. Egaa daawwattoota keenya oduun yaarra qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata. Qophii Oromiyaa News Networkii biraa wajjin turtii gaarii isiniin jecha oduu kan isiniif dhiyeesse ana Meetii Ayyaanooti. Nagaatti.